harka fuunee akkam jirtan daawwattoota YouTube channel kootiitiif nagaan koo kabajaa bakka jirtan isin qaqqabu jecha guyyaa irraa kan amma barnoota biraadhaa walitti deebineesii jirra. Barnoota keenya irraa chemistry kutaa 11ffaa unit 1 part 1 walii wajjin ilaalachaadha. Isin irraa kan eegamu viidiyoo kana amma xumuraatti like gochaa daawwadhaan isin jedha. Warreen YouTube channel kanaaf haaraa taatan immoo baga nagaan dhuftan welcome naa dhufasaniin jedheetiin jira. Channel keenya kana subscribe godhaa akkasumas mallattoo bilbilaa fi viidiyoo yookiin fuuldura jirtu sana cuqaatuutiin ol godhadhaa. Kun immoo kan isin fayyadu viidiyoo nuti asii gadhiisnu hunda dursee isin bira akka ga'u taasisuudhaaf jechaadha. Isin bira dhufee akka inni qaqqabuuf viidiyoon keenya yookiin barnoonni keenya kanaaf isin fayyada jechaadha. Kanaaf amma xumuraatti viidiyoo kana daawwadhaa. Channel keenya kana nuuf guddisaa hiriyoota keessaniif share godhaan isin jedha. Amma kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti dabarra nu wajjin tura. Again, the scope of chemistry jedhachaadha. Chemistry inni ilaalla jechuudha. Keessatti definition of chemistry kan jedhus jira. Kanaaf akkas jedha kun iddoo kanatti. Chemistry is the science that deals with the matter and the change that undergoes. Egaan chemistry kun saayinsii wayii maatarii akkasumas jechaadha jijjiirama maatarii keessa jiru yookiin jijjiirama maatarii kan qoratudha jechaadha. It is a study of the composition, structure and properties of matter and of the change that occur in matter. Egaan chemistry kun kan biraa kan inni qoratu wayii composition yookiin makuuta akkasumas structure caasaa amaloota maatarii akkasumas jijjiirama maatarii keessatti adeemsifamu kan study godhu yookiin kan qoratudha jechaadha. Perhaps the only permanent thing in the world is change. Addunyaa kanarraa jechaadha wanti permanent ta'e yookiin wanti dhaabbataa ta'e jechaadha change yookiin jijjiiramadha. Iron rusts, snow melts, paint peel of and firewoods burn. We grow up, we grow old, living plants and animals undergo this change. Egaan kun hundumti isaaniiyyuu jijjiiramootadha. Baquun cabbii akkasumas irarras danda'uun ayiranii guddachuun keenya akkasumas lubbu qabeeyyiin adda addaa jiraachuun isaanii guddachuun isaanii kun hundumti isaa jechuudha jijjiiramadha yookiin change jechuudha. And even dead animals and plants continue to change as they decay. Egaan kun immoo jechuudha lubbu qabeeyyiin adda addaa yeroo du'an yeroo dhalatan du'aan isaanii sun immoo jechaadha samuudhaan yookiin bosbosuudhaan gara biyyeetti faan yeroo jijjiiramu kun hundumti isaa jijjiiramadha jechaadha. Such changes fascinating people and inspire them to look more closely at nature's way of working. Kun jijjiirama uumamuudhaan kan inni jiru jechaadha. Understanding change is closely related to understanding the nature and the composition of matter. The physical material of the universe. Matter is anything that occupies space and as mass. Egaan maatarii jechi jedhu kun immoo jechaadha egaan waa'ee change bal'inaan gara gadiitti isin ilaalla. Maatariin kun yookiin wantoo inni jedhamu kun jechaadha. Maatariin kun maalidha isinitti fakkaate kutaawwan gadaanaa keessattis akka ilaalletti jechaadha. Maatariin hamma fi qabee wanta qabu tokkodha jennee afaan Oromootiin isa ilaaltanidha jechaadha. Maatariin jechaadha wanta qabeedhaa fi amma qabatudha jechaadha. It has long been known that matter can change or be made to change from one form to another. Egaan changing jechaadha. Maatariin kun wanta tokkorraa yookiin qaama tokkorraa gara qaama biraatti kan change itti ta'udha jechaadha. These changes are broadly classified into chemical and physical changes. Changeoonni yookiin jijjiiramoonni kun immoo jechaadha bakka gurguddaa lamatti qoodamu physical change and chemical change kanneen jedhamanidha jechaadha. Egaan chemical change kan jedhamu kana qofa isaatti ilaalla. Chemical change more commonly called as chemical reactions. Chemical changing kun jechaadha yeroo baay'ee chemical reaction jedhameetiin kan inni beekamu jechaadha. Chemical reactions are a process whereby one substance is transformed into another as a result of combination or dissection of atoms jedha. Egaan chemical changing kun jechaadha adeemsatti jijjiiramni tokko yookiin substancein tokko gara wanta biraatti ittiin jijjiiramudha jechaadha. Gargaarsa combination yookiin makaadhaa fi dissociation of atomiidhaan kan jijjiiramudha jechaadha.
We can describe the transformation both qualitative and quantitative with the help of chemical equation for reaction. Again, transformation qualitativity fi quantitative describe kan itu gun chemical equation reaction gargaram nature. Some of examples of chemical change include oxidation of matter, rusting, burning, fermentation, changing milk into yogurt, and addition of water to calcium oxide. Egaan example on yookiin fakkeenyonni chemical change kun fakkeenyaaf rusting hin jira, burning hin jira, fermentation hin jira, aannan immoo gara yogurtiitti yookiin gara urgootti jijjiiruu hin jira. Kan biraan immoo addition of water to calcium, bishaan calcium oxide itti dabaluun kun hundumtaayyuu fakkeenya chemical change jechaadha yookiin chemical reaction jechaadha. Matter also undergoes other kinds of change called physical changes. Mattering kan biraan immoo physical change kan jedhamudha jechaadha. Inni tokko chemical change erga malaalee physical change immoo malaala jechaadha. These changes differ from chemical reactions in that the involved substances do not change in their identities. Egaan physical change kun immoo jechaadha chemical change ti different kan inni ta'edha yookiin adda wanta inni ta'edha jechaadha. Sababni isaa immoo substanceonni achi keessatti involve ta'an yookiin hirmaatan sun jechaadha identity isaanii yookiin amala isaanii injijjiiranu jechaadha eenyummaa isaanii injijjiiramu. It retains composition. Most physical changes are accompanied by change in physical state such as the melting of solids and the boiling of liquids. Egaan baay'een isaanii jechaadha physical changing kun jechaadha state isaanii jijjiiruudha malee jechaadha jijjiiramni biraan kan uumamu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf jechaadha solidin yookiin jajjaboo baqsuutiin gara dhangala'ootti jijjiiruudha. Boilingii immoo jechaadha yookiin dhangala'oo immoo urkisiisuutiin gara isa jajjaboo ta'e gara dhangala'ootti jijjiirra. Isa liquid ta'e immoo jechaadha boiling goonee urkisiisnee gara gaaziitti jijjiiruu jechaadha. Faalkaasaa jijjiiruu qofaadha jechaadha physical changing kun jechaadha. For example, water remains H2O jechuudha wateriin whether it is in solid state, liquid, water or gas state. Egaan wateriin beekamaadha. Faalkaa sadaniinuu argamuutii ni danda'a jechaadha. Yeroo jajjaboon cabbiidha. Dhangala'oon immoo bishaan sanuuti jennu wateriidha jechaadha. Gaaziin immoo steamidha jechaadha. Physical change also involve making or separating mixture. Egaan physical changing kun jechaadha mixture separate gochuu keessatti involve godha yookaan hirmaata jechaadha. Dissolving table salt or sodium chloride in water is a physical change. Egaan table salt yookiin sodium chloride jechaadha bishaan keessatti dissolve gochuu bulbuluu jechuun adeemsa physical change yookiin adeemsa physical jijjiirama physicalaati jechaadha. There are two kinds of physical properties, namely extensive and intensive physical properties. Egaan gosoota lamatu jira jechaadha. Physical property kun immoo gosa lama of jalaa qaba jechaadha. Extensive and intensive property yookiin extensive and intensive physical property kanneen jedhamantu jira jechaadha. Isaan kana immoo tokkoon isaaniitti ilaalla. Extensive physical property maalidha? Intensive physical property maalidha isa jedhu inni ilaalla jechaadha. Extensive physical property are the properties which depend on the amount or quantity of some sample and therefore egaan extensive physical property jechuun kun jechaadha amala wantoonni jechaadha amma yookiin quantity fi sample amount quantity sanaatii fi amount yookiin quantity fi sample wanticha irratti yeroo inni hundaa'udha jechaadha. Can vary from sample to sample. Sample irraa sampleetti adda addummaa hin qabaata jechaadha. The extensive property of a piece of copper wire for instance includes its length, diameter, mass and electrical resistance. Fakkeenyaaf jechaadha extensive property copper citaa copper tokko yeroo ilaallu jechaadha hojjaasaa diameter jechuudha lengthii diameter isa maasii isaa jechuun hangasaa electric resistance electric hammamii dabarsuu danda'a isa jedhudha jechaadha. Kanaaf jechaadha wiring yookiin copperin cisaan sun jechaadha piece of copper wiring sun jechaadha gabaabaa taanaan hojjaasaa irratti hundoofneetudha jechaadha. Gabaabaa taanaan
ga'uu dhiisuu danda'a amma nuyi barbaanne hin ga'u jechaadha. Kanaaf diiyaameetiriin isaa gabaabaa taanaan amma isaa gabaabaa taanaan kun hundumti isaa ammaawuntiidha jechaadha. Ammaawuntii isaa irratti hundoofnee adda baasaa jirra waan ta'eedhaaf. Intensive physical property immoo maalidha? Intensive physical properties are properties which do not depend on the amount of a substance present. Inni kun immoo jechaadha ammaawuntii irratti hundaa'u dependent jechaadha. Ammaawuntii substance sana irratti dependent ta'u. The intensive properties of a piece of copper wire include its density, color, melting point and hardness. Egaan intensive physical property kun immoo jechaadha ammaawuntii irratti hundaa'u erga jennee amma wanti irratti hundaa'u erga jenneeti fakkeenyaaf maal isaa ilaallaa density yookiin rokkina isaa ilaallaa kalarii isaa ilaallaa jechaadha melting point ilaallaa jechaadha qabxiin fidaa isaa ilaallaa and hardness jabeenya isaa ilaallaa jechaadha. Intensive properties are useful in distinguishing between different substances because they do not vary from sample to sample. Egaan sample irraa sampiliitti adda adda miti jechaadha. Isa kana exercise kana irratti bal'inaan isinii galuutii danda'a jechaadha. Example fudhannee ilaalaa yoo deemne malee afaaniin dubbatamee isinii galuu dhiisuu ni danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf amma exercise yookiin exercise dhiisnee example tokko tokkoon isaatiin isiniif yoo laadhe jechaadha. Fakkeenyaaf kan intensive kana jechaadha intensive physical property kana jechaadha. Amma fakkeenyaaf shittoo tokko namni tokko banee yoo mana tokko keessatti jechaadha mana bana cufamee jiru keessa tokkotti jechaadha yoo shittoon tokko biifame jechaadha. Sagalee shittoo fooliin shittoo sana amma xiqqaa biifame waan ta'eedhaaf jechaadha. Amma xiqqaa biifame waan ta'eedhaaf dhaga'amuu hin didu jechaadha. Iddoo xiqqaa duwwaatti dhaga'amuu hin didu. Mana cufamaa sana hunda keessatti jechaadha dhaga'amuutii ni danda'a jechaadha. Kun maalidha egaa ammaawuntii wanticha irratti hundaa'u jechaadha. Foolii wanta sana ammaawuntii wanticha irratti hundaa'u. Fakkeenyaaf immoo halarii halluu citaa tokko halluu citaa diimaa tokko fuudhee jechaadha yoo lafa keenya yookiin agarsiisa jechaadha. Gatii xiqqaa ta'eef yookiin gatii bicuu ta'eedhaaf jechaadha diimina isaa sana hin gadhiisu. Diimaadhuma ta'ee ammaawuntii irratti hundaa'u waan ta'eedhaaf. Kana extensive physical property inni gara olii kun garuu jechaadha. Fakkeenyaaf fuunee yoo ilaalle jechaadha wanta dheerina diiyaameetirii maasii akkasumas electric resistance isaa irratti hundaa'u tokko fakkeenyaaf shiboo elektirikii tokko fuunee jechaadha asii kaasnee yookiin tiraansfoormerii tokkorraa poolii tokkorraa kaasnee mana keenyatti galchachuu barbaannoo ta'e nu qaqqabuu dhiisuutii danda'a. Kun egaa maalidha diiyaameetirii isaati jechuudha yookiin leengizii wantichaa yookiin amma wantichaa irratti hundaa'u waan ta'eedhaaf jecha amount of substance irratti hundaa'u waan ta'eef inni amount irratti gatii hundaa'uudhaaf akka kanatti ilaaluu dandeenya jechaadha. Kanaaf exercise 1.1 kanarraa hojjechuu dandeenya. How do physical and chemical change differ? Physical if chemical changing kun akkamitti adda ba'a jedha yookiin adda addummaa akkamii qaba kan jedhudha jechaadha. Egaan jechaadha physical property wanti inni chemical property irraa addatti ba'u gara jalqabaatti ilaalleerra jarri lamaan isaanii adda addadha jechuudha yookiin amala adda addaati ni qabaatu. Fakkeenyaaf chemical property jechaadha irreversible hin ta'u jechaadha akka salphaatti gara dudduubaatti deebisuu hin dandeenyu reactionidha waan ta'eef gargaarsa OAfaatti fayyadamneeti waan ta'eef gubachuu wantoota irratti xiyyeeffata waan ta'eedhaaf dudduuba deebisuu hin dandeenyu jechaadha. Physical property garuu reversible gochuu ni dandeenya jechaadha. Kuno iddoo kanatti bal'inaan ilaalla. Physical changes are easily reversible. They are not accompanied by any marked external effects. Egaan gara dudduubaatti deebi'uu ni danda'a jechaadha. Physical changing kun jechaadha. Usually no change of mass occurs and they produce no new kind of matter. Egaa jijjiirama sana keessatti jechaadha wanta haaraan hin uumamu. It is not accompanied by a great heat change or except latent heat effort accompany matter jedha. Physical changing kun jechaadha ho'a baay'ee hin barbaadu jechuudha. Jijjiiramuudhaaf ho'a muraasadha kan inni barbaadu jechaadha. Jijjiira latent heat irraa yookiin latent heat effect irraa kan darbe jechaadha.
chemical change no maloda. Chemical change always produce a new kind of matter. Eganimo one kantomura. They are usually accompanied by considerable heat change, and they produce individual substance whose mass are different from those of the original individual substance. Again, chemical changing kun jechaadha yeroo baay'ee jijjiirama ho'aatiin dha kan inni geggeeffamu waan ta'eedhaaf changing isaa sun jechaadha ho'aatti gargaaramuutiin waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf hammi isaallee isa dhuunfaa isa original individual irraa different ta'uutii kan inni danda'u jechaadha. Egaan gaaffii tokkoffaan kana fakkaata. Inni lammaffaan immoo jechaadha classify the following properties of a piece of copper foil into extensive and intensive physical property. Extensive fi intensive jechuudhaan adda baas jedha. Wantoota armaan gadii kana extensive fi intensive jennee adda baasna jechaadha. Thickness yookiin immoo qallina yookiin furdina isa jennudha jechaadha. Thicknessiin kun extensive immoo intensive dha jenneeti adda baasuuti qabna jechaadha. Kanaaf inni kun extensive dha jechaadha. Inni kun extensive dha. Thicknessiin kun extensive dha jechaadha. Inni kan biraan conductivity dha. Conductivity'n extensive immoo intensive dha isa jedhuudhaaf jechaadha. Inni intensive dha jechaadha. Inni kun immoo intensive dha jechaadha. Conductivity ni kun jechaadha. Inni taanu solubility. Solubility'n kunis intensive dha jechaadha. Inni kan biraan freezing point. Egaan freezing point'n is intensive dha. Smell dhandhamni nuti afaan keenyaan dhandhamnu jechaadha. Innis intensive dha. Areaan kun immoo extensive dha jechaadha. Specific gravity. Specific gravity'n kun intensive dha jechaadha. Inni kan biraan weight of substance. Weight of substance kun extensive dha jechaadha. Kanaaf kana fakkaata jechaadha. Gilgaalle kuni describe importance of inni sadaffaan immoo gaaffii sadaffaa gaafa lallu describe importance of chemistry with the help of help of examples kan jedhudha jechaadha. Egaan chemistry guyyaa jireenya guyyaa keenyatti keessatti itti fayyadamna. Bal'inaan fakkeenyaaf warshaa adda addaa keessatti qorichoota oomishuudhaaf akkasumas dhugaatii adda addaa oomishuudhaaf dhugaatii lallaafaa jechaadha. Wantoota baay'eedhaaf itti fayyadamna jechaadha. More isa kana hundumti keessan iyyuu beektu jechaadha. Kanaaf barumsi keenya guyyaarraa isa kana fakkaata jechuudha. Torbee ittaanu yookiin barumsa keenya ittaanu major fields of chemistry isa jedhu part 2dhaan qabadheen isiniif dhufa. Kanaaf hiriyoota keessaniif viidiyoo kana akka qaqqabutti like godhaa. YouTube channel keenya kanas hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jedha. Waan amma ammaatti na dhaggeeffattaniif baay'ee isin galateeffadhaa, isinan jaalladha. Bye bye.